yeroo takka yoo akkanumatti na dabbare taanaan manallee gadi hin ba'u jechuudha. Guyyaa na dabbare san hin taa'u manatti illee viidiyoo dalaga. Akkuma argitan ibiddatu jedhirraa baasee jira girgiraa irratti haadha namni mana jiru anama qofa ijoollee mana barnoota jirti maashaallah tabaarakallaa kunoo ana qofas ta'u maaliif laaqnan dalagne jedhee kikkii ataraa haala diimaa ta'e kanan hedduu takka namatti ladhi takka mi'aaya kikkii yeroo waa'ee dafeen bilchaatu iccitii isaa isinitti macachuudha haga xumuraatti na waliin tura kikkii yoo maal ta'e dafeen bilchaanne kikkii dafeen bilchaanne akkamitti akka dafee bilchaatu goona akka jedhullee asumaanuu barbareen na jalaa dhumte barbaree kanarraa qicee maashiniin jaakeetiin ittoo godhuudha deema alaa ima hin binne barbaree alaa bitu jechuu yeroo ammaa harkumaan dhibee shamatu jechuudha barbareen qaalii qimamiin qaalii namni haala bareedaa ta'uun qopheessu jechuudha san nama gizee warri gabayaa daasisu argatu dubbataa mana baawuraatti warri sun mudate jira maal hojja akka isaan daasisan hatta yerumaayyuu muran eega isallee kunoo maashaallah haaluma salphaa ta'een egaa waan alaa bitan baay'ee hin jaaladhu keessattuu barbaree abadan hin bitu jechuudha har'ammoo ajaa'iba kunoo akkanumatti manumatti daakee ittiin dalaguudha deema hordoftoota kiyya yoo isu diqqoo keessa guutina fakkaate akka badaa diimate hundumaafuu waliin koottaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirtu obboleeyyan kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtanii fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi'aan alaamanni madhaamaatiin hundi nagaa isiniin jaana bira hunduu nagaa alhamdulillah isin biras nagaa akka ta'e abdiin qaba itti aansuuni kikkii ataraa kana gizee bittan ka bilchaatuuf kan bilchaannetu jira garuu wallahi irraa hin beewanillee dambanyaa qabaadhachuma ka bilchaatu naa kenne jedhee bita malee uummata kun addaan beeksisuun hin jiru garuu ayina lama jira ka bilchaatu fi kan bilchaanne jechuudha san gizee maamilli isinii kenne malee anuuf kiyyarran beeku asitti kaa kunoo hundee diimaa shunkurtii qullubbii timaatimii qopheeffadheera bishaan kunoo asitti distiin waan hunduu qophaa'ee jira kallattimaan ittoo kikkii ataraatii fi hundee diimaa hojjanna jechuudha asitti kasalatti naquutti jira kasala kana qabsiisni akka kasali nu qabatu waan hojjetuudha deemnu kana sirreeffannaa jechuudha hordoftoota kiyyaa hundi keessanuu like share gochuu hin dagatina akkasumas warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan yoo jiraattan koottaa dafaatiin maatii taasiniin jecha asitti silkii gara kaa'u nagarree ture eegasii dhumarratti kaa'ee kunoo kasalkii qabsiifachuudha deema haaluma salphaa ta'een eegaa hordoftoota kiyyaa asitti kasala qabsiisuudha deema kunoo akkuma argaa jirtan kana barbaree daasifadha jedhee wallahi kanama dursa kenna gizee maraa jechuudha gizee mana kiyyatti bakka barbaree fixadhee jira garuu taa'ee barbaree sandaasifataa hin jiru ergaa nama na bira jira waan ta'eef hedduu na yaaddessa yeroo baay'ee wani namaa kun ka ofii caalaa nama beekuuf hedduu takka namatti ulfaata jechuudha haa ta'uti amma barbaree sanillee daasisuudha deema egaa kan hojjedheen booda yoo rabbi naa laaffise inshaallah hundi akka yaadannamaan ta'u gaafa bitamu akka viidiyoo godhee ture garuu gadi isin dhiisne yuutuuba kaan irratti gadi isin dhiisa gaaf san akkuma guyyaa lama sadiitti daasisee geessuutti garuu munatti hin mijanne haa ta'uti hojjumaan gara dalagaatti seenaa ammallee na waliin koottaa namoonni kikkiin isin hin bilchaanne haaluma salphaa ta'een akkamitti akka dafee isin bilchaatullee sumaan laaltanii namoonni isinitti tolle fayyadamuu dandeessanii kunoo akkuma argitan kan kikkii qulqulluudha jechuudha gizee bittanii kikkii kanas baaqela kikkii kanas bareedaadha Kabaaqilaa fi salphaadha kunillee salphaadha garuu itti yaaddee keessaa guurtee mana baabura deemtee kakkiista malee yeroo qabaattan yoo kaan immoo sirriitti ilaalaa jechuudha baay'een daanee kennuu fayyadaman keessaa warra keessee nama ta'e akkasitti kan sitti ilaalaa jechuudha haala kanaan sirriitti irraadha kikkii atara keenya kana jechuudha kikkiin atara dhugaa dubbachuuf haliqqatti baay'ee mi'aaya diimatti illee wabbaan tolcheetiin hin dalagate hedduu mi'aan gara fiyyaan jaaladha kan beekamudha bishaan lammataa godhanii cimadhee egaa sinboora jechuun kun qaqqabee hordoftoota kiyya like share gochuun dagatina ammallee warroonni yuutuubii kan subscribe godhatan keessaa jala isinii kaa'aa hundi keessan subscribe godhaa isin jaallattoota kiyya egaa kunu natsaadha irraa ollee keessee akka inni isaan ittiin qabannee bishaatti naqee garan garagalchaa jira biskiitti irra kaa'amee wanna nama aarsu anaa kasala qabsiisee kanaafuu istoofitti kan irra kaa'adha jechuudha ibidda qabsiise immoo lafatti fixu san immoo ulleetti irratti hojjedha qaamni itti godhe kun beeking paawudarii beekaman paawudarii itti godha boosan dafee isin bilchaatan namni isin godha jechuudha kana isin boo maal taate dabboo keessatti gara nyaata keessatti hin jedhee nama bilchaata jechuudha akka dafee bilchaatan hangaruutti dafee hin bilchaanne ta'e amma kana ni bilchaata jedhee bitee hin beekne kanaafuu muddama qabu waan ta'eef itti godhee jira
fal'aana sukkaara takkitti itti godhatiin irra kaayaa gisee atarri isinii bilchaatu dide jechuudha. Wanni beeking soodaa kana soodaa osoo hin ta'in beeking paawudarii daabboo jechuudha. Itti aansuuna akkuma argaa jirtan kana shunkurtii kee qoncifataati jira. Akka isinitti hin dheeranne ispiid irra godhatiniin dalaga gisee baay'ee viidiyoo saniif ariifachiisna akka inni daddafuufi jechuudha. Maaliif viidiyoo tokko yoo waraaban sa'a tokko caalaa dheeratuu danda'a. Sa'a tokko gadhiisu jechuun immoo neetworkuun gad namaa hin dhiisu. Waayifaallee mana jiraatu haayilii hin qabu. Kanaafuu tokkoffaa isinitti illee dheerata, lammaffaa amma viidiyoo tokko upload gootee gadhiistee sa'a lama fa'aa turuu danda'u osoo gadi bu'in googilii keessa jechuudha. Kanaafuu daqiiqaan gabaabsuuf jecha ni ariifachiisna malee viidiyoon daqiiqaa dheeraa fudhata hojjetuu fi egaa quncisee geesseen booda kaarotii itti godhatu deema. Sababbiin an kaarotii itti godhuudha deemuuf dhumarra isinitti hima yoo bira gahee. Kanaafuu ittoo diimaa atararraa akkamitti akka hojjennu turtii bareedana waliin dabarsitan jedheeti yaada. Ana akka kiyyatti akkanatti ni hojjedha. Karaa liccaatiin illee ni hojjeta maqaa. Egaa hundumaafuu ammallee isin waliin koottaa kaarotii, qullubbii adii, shunkurtii quncifadheera. Ammaan tana timaatima quncisutti jira. Timaatima firee lama wanni isaa keessaa baasee haala kanaan qunciseeti jira. Barbaannu immoo faqaqullee dandeenya jechuudha. Hordoftoota kiyya firee lama naaf gahaadha. Haala kanaan egaa qopheeffanneen booda kun as biratti ibiddisuu taphataa jira. Adulleen itti bahaa jirti asitti irraa dhiqannaa ka haala saniin quncifnee qopheessinee irraa dhinnee keessa gajjissinee irraa bishaan lammataatti qicee kaameraa keessaan gallee malee jechuudha. Kallattimaan ammaan tana gara sirreessuutti deemna. Ammallee turtii bareedana waliin dabarsitan jedhati yaada. Egaa warroonni chaanaala Simboottiif haarawaa taatan anaa dhufu baga nagaan dhuftan warri amma dhufaa jirtan subscribe godhaa jirtan torbee kana keessa maashaallah bareeda subscribe godhaa jirtanii ammallee akkuma itti fufetti haa ta'u isin jaawwarri subscribe gootanii maatii dura taatan immoo share godhaa. Gaafa isin hiriyoota keessan irratti share gootan namni birallee dhufee share godha jechuudha. Hiriyoota ofii irratti akkasuma akkasitti guddata hundi keessanuu. Egaa diqqaattulee waan tokko asirraa ni hubattan jedheetinii yaada. Waan hubatuu qabdan waan isinitti tole waa hedduu gadhiisaa jira jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyya subscribe gootanii chaanaala kana yoo guddistan guddinni kiyya guddinuma keessan jedheetii yaada. Yoo itti illee bohaartan waan tokko waan obboleetti teessan obbolummaan waliin dhaalachuu qofaa miti. San kun sirriitti argaa jira wallahi laazim. Warri keessan dhuftanii wantan hojjedhu hundina jajjabeessitan jecha isiniif hin qabu waan du'aa isinii godha malee jechuudha. Wallahi hedduu takka jechuun akkam jedhee isinii hima. Obbolee yeroo amma obboleessuu fi obboleettiin ofii nama jajjabeessinetti isin warri waliin beenne warri biyya waliin beenne ganaa walitti dhufnee egasii wal baranneeti kan meeshaan irraa bitattan. Ani baay'inaan amala kiyya irratti namallee ati eessarraa maqaan kee eenyu akkasumayyuu hin jedhu wallaa warreen irraa bitattan barreessuu dandeettanii gargarii fa'aa egaa maallaqa natti erganii maqaan kee eenyu biyyi kee eessa fa'aa jedhaan jechuudha. Gizee nuu yaadadhu akkasii haa ta'uuti immoo osoo hagana hunda namni ol hin beenne dhuftanii na jajjabeessuudhaaf wantoota garaagaraa narraa bitattan jabaadhu ati cimtuudha itti fufii kunoo kanaaf sirraa ordarii godhannaa sima jajjabeessuu fi ijoollee hedduu akkasnaan jedha jechuudha. Wallahi hundi keessan rabbi umrii isinaa dheeressu fayyaa isiniif haa kennu naaf jiraadha isiniin jedha. Meeqa kamtu kan nu dalagnu kanaayyuu akka nu dalagne fedha namni ilmi namaa gaafa namni dalagnu hin jaalatu. Sanillee nama eegamuu jitti seente argita hundi keessaniyyuu gaafa namni dalagee namni hedduun ittiin tolu. Namoota akkasii san kan irrumaa fagaachuudha. Rabbi keeriyaa godhu isaanillee rabbi haa laaffisu isaanillee wanta badaa jala dhosse hojiitti isaan haa kaasu jenna. Akkanis jira hordoftoota kiyya hundumaafuu keerimaa fi qalbima keessa dubbadhe akkasii zabana kana keessatti jechuudha. Isin jajjabeessuun keessanii namni ani hin beekne hagana na jajjabeessuun isaa keessa kiyyatti hedduu gammadaa du'aa illee isinii godha. Egaa rabbiin bakka jirtanitti isin haa eegu waa yaaddan yaada muraada keenya hunda rabbi nuu haa guutu waan fayyaadha rabbi fayyaa nuu haa kennu wallahi ka dhukkubsatellee rabbi haa fayyisu ka fedhii bultii qabus fedhii bultii gaarii haa baasuu fi kan ijoollee barbaadu ka ilma barbaadullee akkaataa fedhii keessaniitiin rabbi walumaa galatti yaada muraada jechuun yaada muraada keessa waa baay'ee jira. Anillee isin wajjin yaada muraada baay'ee qaba inshallah rabbiin nu hunda akkuma fedhii keenyatti nuuf haa guutu fayyaa nu haa kennu riskii nuuf haa bal'isu umrii nu haa dheeressu isiniin jaa gaafa umriin dheeranne waa hedduu argina. Waan nu argisiisa rabbi nu dandeessisuuf nu argisiisa waan ta'eef ima keessa dabarra jechuudha waan ulfaatullee akkasii namni waa hojjetu waa hedduu isa mudata. Kanaafu jireenya keessan keessatti
waa hedduu isin mudatullee obsaan keessa darbanii darba waan ta'eef wanti martuu jechuudha. Hordoftoota kiyyaa wanni martuu haa dhufu malee dhufuun isaa yeroodhaaf nutti ulfaatus barumsa hedduu nuuf kennee nurraa darba jechuudha. Akkasii jidduu mana keessatti ibiddi sirrii qabatu barbaree kana bal'isuudha deema. Gibbii keenya keessa aduun carraa baate jechuudha. Matoo ammistii ol jirtanii beektan jedheetii yaada. Gizee wayii indoom inumaayyuu hin jirtu gara olaanuu warri gara balballi olaanuu jechuudha. Kanaafuu barbaree daasuun hedduutu akkanatti ulfaata daamaa kanatti hangizii baay'ee asallatti saniif hin qopheessa. Asallaa dammoo aduun akka daamaa kana hin jirtu garuu wallahi barbaree qopheessuuf hedduu asallatti itti salphata. Gizee baay'ee sagantamaan achi dhaqee maazarii hojii qopheessa. Asitti immoo gibbii keenya keessa aduun hin jirtu. Ani immoo ala afuu hin jaaladhu. Ala keessa dhaabbattu mandara afuu hin jaaladhu wallahi. Wanti tokko akkuma barata abbaati. Haa ta'uuti amma aga isiin cirjette tanatti bal'isee egasii ganaa himmisaa. Mana baaburallee yookaan hin deemu wallaalami akkasii jaarrasa jiddumaan gara aduu siffadhee aduun dakana turte sharallee dura diqqoo lakkatti hafee ture ammallee jiddumaan seenee kikkiirra kaayessan laalaa akkasii qabataa jira. Egaa hordoftoota kiyya shaashambaa jedha koomentii barreessaa yaada keessan barreessaa maal akka isin hojjedhu barbaadanii viidiyoo maal akka isin hojjedhu barbaadan jennaan wantoota akka abbaadii naan hin jedhin ashii biizii waan ta'uuf jechuudha. Akkan isin hordoftoota kiyyaa saliqqee qabateeti jira. Kanaafuu kun akkuma argitan kana waa hunda qopheeffadhee maashaallah isinitti agarsiisne wallahi laazim barbaree tana hedduu takka jechuun of ajaa'ibsiifadhe yoo akkanatti harkaan daakee intaa akka jedhu dura shakkii alaa bituu hin bitu jedhe barbareen alaa bakka akkam isin jedhu waan qabuun beeku gizee tokko bitee gad naqee ittiin fayyadamne udda gizee saniitti barbaree alaa bitee bituun barbaadu harkaan daakee jechuudha. Kana maashinii qimamii uumamatti daaku saniitti daakee gingilchee maashaallah bareeda isiiti garuu xiqqoos ni diimate yoo ho'isu garmalee ho'isinatti fakkaata maxxasha irratti ho'isee akkanan isiniin jedha biturraa waan maaltu waan ofii qopheessatanii homtuuf hin gahu distiin keenya ho'eesii jira. Kanaaf zayitii keenya itti godhanna. Akkasiin jiru hordoftoota kiyya akkuma qalbii daakee bareeda naa taate kanaaf ittoon dalaguu deemaa yoo ittiin dalagu kana mee badamuun ni tolaan ilaalla haga xumuraatti na waliin tura. Zayitiin eegadan ta'e booda qullubbii adii kan itti godhanna kan dura duuba isaatiin qullubbii adii itti godha qullubbii adii zayitii itti naqamsuun isaa kana hawwataa hedduu akka dasna jedha. Romola keenya jaalatanii jiraatan ani dina tola garuu ammaan tana eegina kanatti walii bareeda baasan booda shunkurtii naqadhaa sanii jala gajjige shunkurtii naqadhaa ergasii booda kaarotii isa ciree bakka daqqaatti bakka macarrashaa didiqqaatti ciree bakka qullubbiitti faqutti maaliif kaarotii kana ittoo diimatti gootaa yoo jettanii gaafattan waxii ataraa kana gizee gootanii hallichaa ta'ee yoo jechuudha. Yoo diimaa gootan ija babaasuun qabu jechuudha. Akka inni ija babaasne suugootti baay'isuu qabu. Suugootti baay'isuudhaaf immoo shunkurtii haga baay'ee jedhatu fixiree jira sanqalaa garmalee baay'isuu shunkurtii keenya illee qawwasi ta'a. Kanaafuu kaarotii illee hiddi tokko itti faqafatu akka suugootti barakatuuf jechuudha. Timaatimii illee lamatti godhan akkuma qopheeffadhe sanii kanaafuu hedduutu akkasii bareecha yookaan baay'een nama gizee gootan kikkii ataraa yoo sirriitti bilchaate keessaa wajja jabaate namatti tolu. Barbaree kanatti godhee jilaalaan ajaa'ibee jira ofii kiyyaa akka qopheesse salphaadha. Maashinii wanni sana hojjetan manatti daakkatuu ni danda'ama akka jedhu yaadni naa dhufee jira. Meen ilaala maashinii barbaree itti dhimma daakusan jechuudha. Dura gizee onlaayinitti ni argama maashinii san garuu dhuguma hin daakaa jedha. Hin daakaa jechuudha. Maaliif nama kana harkaan daakee sanuu maashinii bunaa xiqqoo sanitti daakee ka bunaa osoo hin ta'in ka qimamii gizee garagaraa itti daaku sanni beetanii isatti daakee garuu maashaallah wallaa bareeda na bahe osoo barbareen kun mana jirummaa himan binna jedhee suuqii dhaqee deebi'ee waan isin ajaa'ibu saniin booda maal godhee mala dhaadheetumaan qimamirrallee itti godhee soogdarrallee itti godhee diqqoo maxxasharratti isa saniin booda daakee jechuudha. Inni gingilchee ka isarraa gingilchisan barbareetti achi naqaa saniin booda kunoo kana fakkaataa waawu maashaallah halluun isaatu namatti tola. Wallahi baay'ee jaaladhee jira. Wanta ofii qopheessan wanni ga'u takkaan hin jiru. Sanuu yeroo ammaa kan alaawaa bittanii fayyadamina. Anumatti hin jedhe wannuma kamuu haa ta'u yeroo akkanatti wanni hundi hojjete kanatti alaa bittanii fayyadamina. Wannuma manatti qopheeffatan wayyaa. Egaa barbaree keenyatti gooneen booda suugoon keenya waa ulaalamee maashaallah tabaarakallaa sanuu aduu itti ba'e malee maashaallah hedduu takka namatti tola. Alatti hojjechuudha adeema. Egaa kikkiin keenya bilchaataa jira suugoo keenya. Ammuma xiqqaadhe ammuma irraa kaban unii miti ka bilchaate viidiyoo osoo nurraabin jidduudhaan dhaabaa ta'e suugoon bilchaateen booda timaatima kiyyatti galfadheeti jira. Saniin booda suutaan
akkanatti itti qadaadaa waliin dhaatti qadaadaa bishaan irra buusaa itti qadaadaa haginni bilchaatu jechuudha. Haginni bilchaatiin booda kun deebineetii jira. Egaa wanni kiyya irraa fuudhee isinitti agarsiisa garmalee akka inni bukaa'uu hin barbaanne kunoo bilchaatee jira cabsee isinitti agarsiisutti ture. Garuu sirriitti bilcheessuu qabdan atara kana jechuudha. Osoo gara suugoon naqin booda maaliif booda dhiyeessan jajjabaataa isa ta'a yoo barbaadan immoo burcuqqoon illee bulleessuu dandeettanii jechuudha. As keessatti dhaadhaa osoo gara suugoon naqin distii keessatti bishaan isallee beekaatu hojjas naqee irraa dhiquu hambisee hallichaa ijoollee godhuu barbaada. Bishaan isaa gannaquun qabdan kan ittiin bilcheessitan san dhame isaati waan ta'eef asumatti naquu qabdan akka nama godhe sanitti jechuudha. Bishaan biraa alaatti fidurra waaw maashaallah tabaarakallaa turtii yeroo muraasatiin booda kun gaheeti jira. Sooqadda kiyya yookaan ashaboo kiyyatti godhee jira. Egaa viidiyoo dhaabaa waraabaa kunoo haala kanaan immootu mi'eessituu itti godhee jira. Mi'eessituun kun gosa hedduu walitti kan qophaa'edha. Viidiyoo isaa yoo barbaadan YouTube kiyya jala seenaatiin viidiyoo kan jedhu tuqaa saniin booda ol isinii ba'a mata duree dubbii ilaalaa. Akkaataa qimamii waxii itti qopheeffatan hojjedhee gadhiisee jirraas dhiyeenya kana achirraa laaltanii qopheeffachuu dandeettan jechuudha. Hordoftoota kiyya kunoo maashaallah tabaarakallaa amma daqiiqaa 5 akkas booda irraa baase jechuudha. Egaa qimamii itti godhee soogidatti godhee waa hunda itti godhee geesse kunoo haala kanaan bilchaateetti jira. Warri hagammaa turtan ammallee laayik sheer gochuu hin dagatina. Amma immoo kinoorii itti godhee kunoo maashaallah tabaarakallaa haala kanaan gootanii dhiyeessuu dandeettanii dhumarra dhiyeessee isinitti agarsiisa. Kikkii haala kanaan bilcheessuu dandeettanii jechuudha. Haaluma salphaa ta'een akka duraa sanitti dhumarratti immoo yoo kana caalaa akka daqiiqa jedhu barbaadan meewonni distii keessatti bishaan keessaa dhimbiibanii burcuqqoodhaan dhadha'uudhaan bulleessuu dandeettan. Garuu akkasii muluu bullaa immoo kikkii namatti fakkaatu jechuudha. Kanaafuu jalqaba sirriitti bilcheessuu qabna. Osoo gara suugoon bahin booda dhumarra mootu akka inni dhama qabaatu suugoo baay'isuu dandeettan yoo barbaadan illee shiroo irra buusuu dandeettan. Garuu shiroo irra buusni akkuma argitan kaarotii illee itti faqafaqee ture. Egaa hordoftoota kiyya gara xumuraa ga'ee jira. Ittoon keenya maashaallah tabaarakallaa hedduu akka namatti tola. Dhiqoo isiitti balaqqeessinatti fakkaate ammaan tana irraa buusuudhaaf deema jechuudha. Dhumarra mootu dhiyeessinitti isinitti agarsiisa. Maashaallah kunoo bilchaateetu jira. Waaw. Garmalallee akka inni wanni san fixatu hin eenyu gizee irraa fuunu likkitti irraa fuudhee nama jechuudha. Yaanillee hin jaaladhu qaqaqal jedhu san hin fedhu akka inni dhama qabaatutti akkasitti barbaada. Bishaan illee sanii kaganatti qicee goggosuun barbaanna jechuudha. Kunoo maashaallah tabaarakallaa hordoftoota kiyya ittoon keenya kaarraa kana fakkaata. Maashaallah tabaarakallaa haala kanaan bishaan sirriitti booda inni yoo qorre inni furdatanii beektanii namoonni kikkii hojjettan. Kanaaf amma irraa buusaa kunoo kanatti xumaan isinitti agarsiisaa jira. Mammasaan jechuu kiyya kunoo laala. Mammasaan afaan Amaariffaati haxumaan afaan Oromoffaati rakkoon qabu. Maashaallah tabaarakallaa kunoo gaheetii jira isinitti mul'ataa miti. Kunoo garmalallee hin butunne mulumallee jajjabaataa miti. Maashaallah kata ilaala kadhama qabu jechuudha. Akkanatti yoo godhe hedduutu akka jaaladha. Gara licaatiinis gara ookiiwwaniitoo adiitiinis bareedaadha kikkiina tara. Eegas booda ibidda irraa gadi fuune kana hixaana keenya mana keessa aarsuudhaaf itti baasna. Namoonni bunaa sukkaara hixaana maatii keessanii sarpiraayiz gochuu barbaadan heloo jedha zayitiin dabalate. Egaa biyyoota fagoo ta'e shifeeriin isinii erga manaaratti eeganii maatiin keessan fudhachuu yoo danda'an jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanuma xumurameetii jira. Hundi keessanuu bakkuma jirtanitti horaa bulaa isin jaaladha isin kabaja. Waaw maashaallah tabaarakallaa jedha. Kunoo haala kanaan biddeena illee dhiqishumoyii dhiqeessee dhiyeessee jira. Maashaallah ittoon keenya immoo yoo gadi buufamu kana fakkaata laqaqqa kan jedhe kun olaala. Waaw maashaallah kaanyaan nu isin jecha viidiyoon kiyya kanuma xumurameetii jira. Warri feetanii jaalattanii chaanaala kiyya subscribe like share gootan akkasumas sa'aatii kana daqiiqaa kana na dhageeffattan laaltan isin jaaladha isin kabaja oolmaa khayrii keessanaa oola hundi keessanuu hin dagatina like tuquu hin dagatina ulfaadha galatooma hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa keessanaa tura.